Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalala isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turan affeerraa keenya kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayikii sheer godhuu hin dagatina akkasumas gama maatii chaanaala kanaa warri dhufeen sabiskiraayib godhuudhaan miseensa maatii chaanaala kanaa ta'uudhaan odeeffannoo wayitaawaa kan biyya keessattiif kan biyya alaa argachuudhaan itti bohaaraan affeerraa keenya affeeramtanii jirtu. Gama maatii chaanaala kanaa makama kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin waraanni bilisummaa Oromoo har'allee bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Guyyaa kaleessa haleellaa naannawa magaalaa Finfinnee bakkoota garaagaraatti raawwateen injifannoo argatu isiniin geennee turre. Injifannoo argate keessaa magaalota hedduu waraana mootummaa keessaa baasuudhaan to'annaa waraana mootummaatiin ala taasisu akkasumas konkolaattota waraana mootummaa hedduu booji'uudhaan humnoota mootummaa irraa fuudhee to'atu odeeffannoon nu gahee jira. Akkuma viidiyoo irratti argitan kana kan to'ataman keessaa muraasni kanneen yoo ta'an bakkoota garaagaraatti kan to'ate ta'ullee waraana bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola naannoo Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromootii fi loltoota mootummaa gidduutti deemaa jiru wal qabate gama mootummaatiin maaltu jira maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra isin biraan kenna. Oduu biyya alaatiin haleellaa Ameerikaan Venezuelaa irratti raawwatuudhaan pirezidaantii biyyattii ukkaamsitee gara Niiwuork yookaan gara Ameerikaa fudhatu dhaabbilee idil addunyaa garaagaraa fi akkasumas biyyoota addunyaa garaagaraa irraa mormiin mudatee jira. Mormiin cimaan kan mudate yoo ta'u biyyoonni hedduun tarkaanfii Ameerikaan fudhatte kana dura dhaabbatanii jiru. Biyyoonni Ameerikaan pirezidaantii biyyattii hatantamaan akka gadi dhiiftu gaafatanillee jiru. Chaayinaan takka. Biyyoota tokko keessattis hiriirri mormii gaggeeffamaa jira. Walumaa galatti fincilli waan ka'ee fakkaata Ameerikaa irratti. Guutuu isaa qabannee jirra isin biraan geenna. Guutuu odeeffannoo kanneenii wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubane isiniif dhiyaata. Kan jalqaba oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu beeksisee jira. Guyyaa kaleessa giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan dhaqqabsiisee fi humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun hedduus booji'ee akkasumas konkolaattota mootummaa hedduus harkatti galfatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guyyaa kaleessa magaalaa Finfinneetti marsuudhaan bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwateen bakkoota hedduu to'atu odeeffannoon nu gahee jira. Haleellaa raawwate kanaan miidhaa guddaa kan dhaqqabsiisee fi bakkoota hedduu to'atuun isaa kun immoo qondaaltota mootummaa wal shakkisiisuun wal dura dhaabee tarkaanfii hanga walirratti fudhatuu fi walitti dhaadatanitti doorsisa walirratti raawwatan jechuudhaan maddeen odeeffannoo tokko ifoomsanii jiru. Dheengadduma waraanni bilisummaa Oromoo bade jedhanii gabaasanii ammoo waraanni bilisummaa Oromoo funyaan Finfinnee jalatti haleellaa raawwatuun akkasumas muddamsuu hamaa uumuun isaa maali kan jedhu. Gaafii walirratti kaasuun waraanni bilisummaa Oromoo cimee osoo hin taane rakkoon nu keessa jira, qaawwan nu keessa jira, qaawwa argataa jiruun haleellaa nurratti raawwatuudhaan hanga funyaan Finfinneetitti dhufee humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhatuun miidhaa dhaqqabsiisaa jira jechuudhaan quba walitti qabuudhaan wal dura dhaabbatuun wal doorsisutti ceehuun dhagahamee jira. Haleellaa naannawa magaalaa Finfinneetti guyyaa kaleessaa raawwateen konkolaattota mootummaa humnoonni waraana mootummaa ittiin socho'aa turan 4 kan booji'e yoo ta'u magaalota 3 ol immoo humnoota mootummaa keessaa baasuun to'annaa mootummaatiin ala taasisuun akka to'ate odeeffannoon bahee ibsee jira. Konkolaattonni to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala oolan jedhan muraasni immoo kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'an haala argitan kanaan waraanni bilisummaa Oromoo konkolaattota kana to'atuudhaan waan irratti argatan irraa hiikkatuudhaan galii taasifatanii jiru. Kuni naannoo magaalaa Finfinneetti yoo ta'u kun kan bakka tokko yoo ta'u kan bakka biroollee haaluma wal fakkaatuun yeroo waraanni bilisummaa Oromoo dhaabee sakattaa gaggeessu mul'atee jira yookaan viidiyoon isaa nu ga'ee jira. Hawaasa waliin waan ta'eef dhiyeessuuf xiqqoo namatti hin tolu. Tarkaanfii irratti fudhateen humnoota mootummaa guutumaan guututti keessa yaasuun kan qulqulleessa ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kun immoo muddamsuu hamaa uumuun gabaafamee jira. Har'a barraa kana waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwatuun miidhaa guddaa kan dhaqqabsiise yoo ta'u mooraa waraana mootummaa tokko irratti haleellaa raawwateen mooricha guutumaan guututti hojiin ala taasisuun gabaafamee jira. Haleellaa raawwateenis meeshaa waraanaa hedduu kan hiikkatee fi loltoota mootummaa hedduus hojiin ala taasisuun kan booji'es kan jiran ta'uu odeeffannoon nu gahee jira. Yeroo itti aanutti qabannee kan isiniin geennu ta'a. Guutuu isaa jechuudha. Kun akkuma jirutti ta'e gama mootummaatti bakkoota lolli itti gaggeeffame kanaan wal qabatee
wanti jedhame hin jiru yookaan immoo odeeffannoo argachuuf yaallee jirra odeeffannoo argachuu hin dandeenye ta'ullee lolli Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromootti fi loltoota mootummaa gidduutti deemaa jiru baay'ee cimuu fi humna loltoota mootummaatii ol ta'uun beekamee jira yookaan mirkaneeffatanii jiru. Torban dabre immoo jeneraalonni mootummaa waraanni bilisummaa Oromoo bittinnaa'ee jira. Haleellaa irratti raawwatameen oopereeshinii Oromiyaa keessatti irratti gaggeeffameen bittinnaa'uudhaan sadarkaa waraana mootummaa dura hin dhaabbanne irratti dhaqqaban jechuudhaan kan gabaafame yoo ta'u haleellaa irratti raawwatamaa tureen bittinnaa'uudhaan sadarkaa nu hin yaachifne irratti dhaqqabanii jiru. Yeroo ammaa kanatti hooggantoota isaanii baafatuuf bosona keessatti asii fi achi kan dhokataa jiran ta'uu kan dubbatame yoo ta'u haalli amma keessa jirmoo faallaasanii ta'uudhaan wal dura isaan dhaabee wal shakkuudhaan quba walitti qabuudhaan wal doorsisaa jiraachuun dhagahamee jira. Wal doorsiin qondaaltota waraana mootummaa gidduutti uumames garee gareedhaan wal qooduudhaan akka ta'e maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsanii jiru. Gama biraatiin immoo oopereeshinii bal'aa gaggeessuuf keessattuu giddugala Oromiyaa kibba lixa shaggarii fi lixa shaggaritti humni guddaan bobbaafamaa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Oduu biyya alaatiin Ameerikaan pirezidaantii Veenzuweelaa Niikoolaas Maaduroo ukkaamsitee gara biyyaa fudhatuun addunyatti yaaddoo guddaa ta'ee jira. Keessattuu mootummoonni Ameerikaan waliigaltee hin qabne yaaddoo hamaa keessa galuu fi sodaa hamaan liqinfamuun isaanii dhagahamee jira. Tarkaanfiin Ameerikaa biyya walabaa tokko daangaa cabsitee seenuun fudhatte kun addunyaa biratti yaaddoo guddaa yoo ta'u kan itti aanu eenyu jechuudhaan mootummoonni hedduun yaaddoo keessa galuu dhagahamee jira. Irra caalaa immoo mootummoonni Ameerikaadhaan waliigaltee hin qabne kan itti aanu eenyu jechuudhaan waan ta'u ofirratti eegaa jiraachuu fi sodaa keessa galuun isaanii dhagahamee jira. Tarkaanfiin Ameerikaan Veenzuweelaa irratti fudhatte kun maaliif kan jedhu gaafii biyyoota addunyaatti fi dhaabbilee garaagaraa yoo ta'u gama biraatiin immoo Ameerikaan tarkaanfii kana kan fudhatte waa lama karoorfatteeti jechuudhaan kanneen karoora Ameerikaa kana ifoomsanis jiru. Karoorri Ameerikaa inni tokkoffaan addunyaa sodaachisoo kan mootummoota addunyaa Ameerikaa dura dhaabbatan sodaachisuuf akka ta'e kan himan yoo ta'u kaayyoon Ameerikaa inni lammaffaan boba'aa to'achuuf yookaan boba'aa Veenzuweelaa to'achuuf akka ta'e himan. Yaaduma kanaan wal fakkaatu pirezidaantiin Ameerikaa erga pirezidaantii Veenzuweelaa ukkaamsuun yookaan to'atuun gara Ameerikaa fudhatee booda yaada gurguddaa lama dhiyeessee jira. Yaadni inni guddaan tokko Veenzuweelaatti hanga mootummaan ce'umsaa dhaabbatutti yookaan ijaaramutti yookaan hundeeffamutti Ameerikaan kan gaggeessitu yookaan kan hooggantu ta'uu ibsee jira. Yaadni kun dhiyaatuun immoo uummata biyyattiitiif yaaddoo ta'ee jira. Maaltu deemuuf kan jedhu gaafii kaasee jira. Erga pirezidaantichi aangorraa kaafame biyya gaggeessaa kan jirtu itti aantuun pirezidaantichaa Deelsii Roodirigeez yaada pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kana mormitee jirti. Lammiileen biyyattillee ka'anii akka falmatan waamicha taasiftee jirti jedhamee jira. Kaayyoon inni lammaffaan Ameerikaan haleellaa yookaan immoo waraana Veenzuweelaa irratti gaggeessitee fi boba'aa to'achuuf akka ta'e qaamonni garaagaraa beeksisanii jiru yookaan immoo ibsanii jiru. Kanaanis walqabatee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhaamsa tokko dabarsee jira. Dhaabbileen boba'aa Ameerikaa gara Veenzuweelaa akka galanii fi hojii misooma boba'aa irratti akka hojjetan ajaja dabarsee jira. Haaluma kanaan dhaabbileen boba'aa Ameerikaa bu'uuraalee misoomaa Veenzuweelaa caccaban suphuudhaan biyyattiif galii ni galchuu jechuudhaan dubbatee jira. Gama biraatiin immoo kuufamni boba'aa Veenzuweelaa baay'ee guddaa fi baarmeela biliyoona hedduun kan lakkaa'amu yoo ta'u harkatti galfatuu fi hojii hojjetamaa jiru jechuudhaan lammiileen biyyattii akkaan yaadda'uun himamee jira. Gama biraatiin tarkaanfii Ameerikaan Veenzuweelaa irratti fudhatte kanaan biyyoonni garaagaraa yaada kennaniin hedduun dura dhaabbatanii jiru. Akka dhuunfattis, akka dhaabattis, akka biyyaattis hedduun dura dhaabbatuun yaada kennanii jiru. Gocha kana hanga lammiilee Ameerikaa ga'utti hedduun dura dhaabbatanii jiru. Bulchaan yookaan kantiibaan magaalaa Niiyork gocha Ameerikaan yookaan Doonaald Tiraamp raawwate kana sirrii miti jechuun mormee jira. Gocha Ameerikaan biyya birmadummaa qabdu Veenzuweelaa irratti raawwatte kana boru biyyoonni biroo ka'anii biyyoota biroo irratti yoo raawwatan Ameerikaan maal dubbachuu dandeetti jechuudhaan yaadni kennamee jira. Akka fakkeenyatitti pirezidaantiin Raashiyaa pirezidaantii Yuukireen Vilaadimir Puutiin yoo ka ukkaamsu taate akkasumas Chaayinaan pirezidaantii Taayiwaan yoo ka ukkaamsitu taate Ameerikaan maal dubbatuu dandeetti jechuudhaan haaluma wal fakkaatuun pirezidaantonni biyyoota garaagaraa yaada kana dura kan dhaabbatan yoo ta'u akka dhaabatitti gamtaan Afrikaa UN'n akkasumas dhaabbileen biroollee gochi Ameerikaan Veenzuweelaa irratti raawwatte kun
kan seera idil addunyaa cabse jechuudhaan yaada kan kennan yoo ta'u, lammiileen Ameerikaa hedduus kan akka Kamalaa Haarisii fi akkasumas kantiibaan magaalaa Niiyork gochi raawwatame gocha faallaa sirna dimokiraasiiti jechuudhaan gochicha dura dhaabbatanii jiru. Akka biyyaatti biyyoonni hedduun gocha kana dura kan dhaabbatan yoo ta'u, Chaayinaa, Raashiyaa, UK fi kan biroollee hedduudha. Chaayinaan Ameerikaan Niikoolaas Maaduroo hatattamaan gadi dhiisuu qabdi jechuudhaan yaada qabdu ibsitee jirti. Gama biraatiin immoo haleellaan Ameerikaan Veenzuweelaa irratti raawwatte addunyaan akka irratti fincilu waan taasise fakkaata. Biyyoota tokko tokko keessatti tarkaanfii Ameerikaan Veenzuweelaa irratti fudhatte kana mormuudhaan hiriirri mormii guddaan deemaa jira. Fakkeenyaaf Giriik, Jarman, Faransaayii fi akkasumas Xaaliyaanitti uummanni bahuudhaan hiriira mormii gaggeessaa jira. Dhumarratti immoo ministeerri dhimma alaa Veenzuweelaa tarkaanfii Ameerikaan Veenzuweelaa irratti raawwatte kana mormuudhaan biyyattiin weerara waraana qabeenya boba'aa fi akkasumas albuuda ishee dhuunfachuuf kaayyeeffate biyyattii mudate jechuudhaan dubbatee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadhe kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Barisoo Ganamooti. Hangeerotti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.